TV Oromia Media Network tin kanu daawwatan jaalatamtoot daawwattoot kabajamo Oromia Media Network nageenni kheen hak jetti barrisuuf hak bubbe balali ulafsan jirtan sanada qabu jecha dhiyootaan guutuu Oromiyaa keessatti ajjecha namoota nagaa hagara jimlaatiin akkasumas tokkokkee raawwatuun mootummaan waraan bilisummaa Oromoo kan maqeeffata waraanni bilisummaa Oromoo kun ammoo gamisaatiin gocha kan akka raawwatiin dhiyootan irdeebi mormachuu jira warri mootummaan Shanee jedhuun hasaan immoo waraan bilisummaa Oromoo fin jedhan ajaja waraanichaa kumsa diribsa yookaan jaalmarroon dhiyootan miidiyaalee akka Aljazeera akkasumas VOA afaan Oromoo irratti dhiyaachuun wanni mootummaan garee isaaniitiin himatuun guutuu sobtaa'u dubbatee jira wanni uummata Oromoo beekuu qaba uummata keenya beeksisuu qabna Oromia Media Network osoo miidiyaaleen kun dhiyeessin dur yeroo baay'ee ajajoota waraan bilisummaa Oromoo kana waan gar mootummaatti dhageenne dabarsin waraan bilisummaa Oromoo irra dhagahuuf yaalii gurguddoo goone turre yaalii sun nu milkoomne yaalii yeroo dheeraatiin booda ittaana ajaja waraan bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-Galeessaa ab jireenya rabbira bilbilaan dubbifne jira ab jireenyaan ishuu yookaan ajandaa gargara waan mootummaan himatuun baay'ee haalanii jiru fakkeenyaaf gubachuu boson jibaatiin wal qabatee mootummaan keessa qabaachuu jecha artist Hacaaluu Hundeessaa akkasumas garee juuntaa yookaan TPLF waltidhat qabda waan mootummaan jedhuuf namoota nagaa fixu guutuu mormachuun gochi mootummaa ta'u dubbate jira gaafiif deebii kan bilbilaan goone akka taanu dhiyaata. Ajaja waraan bilisummaa Oromoo kazooni Giddu-Galeessaa waraanni bilisummaa Oromoo yeroo baay'ee deddeebiin mootummaan namoota nagaa ijjeesuu keessan deddeebiin dubbata bakka adda addaan lubbuun nama badu mootummaan itti gaafatama sangoodha maal armirra maal jettan nami jeeftan isaan nagaa waraanni bilisummaa Oromoo akeeka namni nagaa ajjeesuu hin qabu hin beeku kuni seenaa biyya kanaa keessatti waraanni mootummaa nama nagaa ajjeesee maqaa waraana bilisummaa Oromootti farrajuu waan baratan waan haaraa miti kun kaleessa waan gochaa turan har'as waan gochaa jiranii kuni waan waraana bilisummaa Oromoo ibsuuf jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo kasii fi JAAL sanyii namni jedhamu hooggantan baay'inaan Giddu-Galeessaa chochoo dubbatan kun ammoo naannoo Finfinnee magaalota adda addaa keessatti ijjeecha qondaaltota mootummaa raawwatanii jedhee mootummaan isaan himata namoota nagaa yookaan qondaaltota mootummaa ajjeeftan qabdu. Nama nagaa akkuma kana siin jedhee waraana bilisummaa Oromoo zoonii kana nama nagaa ajjeese sin beeku nama nagaa ajjeesuudhaaf qawwee sin kaafne nuti mormiin keenya sirna waliini sirna mootummaa kanaati malee nama dhuunfaarraa ibin qabnu jechuudha kanaaf mootummaan waan ofiisaa dalagee bu'aa siyaasaattiin buufachuudhaaf propagaandaa oofan malee waraanni bilisummaa Oromoo nama nagaa ajjeese hin qabu ajjeesuudhaafis akeeka akkasii hin qabu jechuudha kun waan nu ibsu osoo hin taane waan mootummaan olola ittiin geggeessuudhaaf taasise jechuudha. Waraanni keessa nama baay'inaan zoonii Giddu-Galeessaa jedhamtan zoonii Giddu-Galeessaa kun waraan eessifakee bobbaa'u bakka tanfaa bobbaafame yookaan hojii eessifakee socho'u hojii hojjeta baay'inaan. Egaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kanaa Oromiyaa Giddu-Galeessaa keessa bakki waraanni bilisummaa Oromoo magaalaatti baadiyyaatti baddaatti gammoojjiitti lafa inni sochoone hin jechuudha bakka hundattuu socho'aa jira uummanni sin beeka mootummaanis hin beeka kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-Galeessaa sochiisaa kan daangaa qabu miti bakka hundattuu socho'aa jira jechuudha. Kanaafuu baadiyyaaf magaalaan keessa loluu jirtan magaalaa Finfinnee fa keessa yeroo baay'ee jala dhiyaanne lollettanii yoo dubbattan dhageenya naannoo Finfinnee dhuftanii loltanii beektu Finfinnee dhiyaattanii beektu. Egaa kuni waan ifaadha jireessa uummata naannoo irraa waan qulqulleeffachuu dandeessullee lolaatuma jira lolaas ture ammas sanumaaf qophii jira waraanni lolaadhuma jira jechuudha kanaaf magaalaa baadiyyaa osoo hin jenne baddaaf gammoojjii osoo hin jenne guutummaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-Galeessaa keessa socho'u keessatti ni socho'aa jechuudha tarkaanfii fudhachaa jira waraanni. Mootummaan deddeebii waraanni bilisummaa Oromoo kunini meeshaalee gargaarsaa akkasumas ispoonsar ha godhamu garee mootummaan juuntaa jedhu yookaan TPLF waltisan qabu ittaan ajaja waraan bilisummaa Oromoo ab jireenya waraan Tigraay kan yookaan garee TPLF waliin walti dhufeen qabdanii. Egaa kuni waraanni bilisummaa Oromoo har'a osoo hin taane kaleessa gaafa wayyaaneen turtes tureera sana duras tureera kaleessa akka mootummaan jedhu osoo hin taane wayyaanee warra isaan ergamaa fi turan warra wayyaaneen farda godhate
qabatte Oromiyaa keessa fe'atte ittiin deemaa turte gaafa turte waraanni bilisummaa Oromoo EPLFinis lolaa ture har'as lolaa jira. Ispoonserri waraana bilisummaa Oromoodha ammoo uummata Oromooti. Abbaa qabsichaati malee qaama kamiyyuu miti jechuudha. Oromiyaadhaaf lola kanaaf immoo ispoonsera kan godhu abbaa qabsichaa uummata Oromooti malee EPLF miti jechuudha. EPLF akka hin taane uummanni bal'aa Oromiyaa addunyaatu beeka. Kanaaf kaleessallee juntaatu gargaara jechaa turanii har'allee akkasuma jedhu juntaa balleessine jedhu gam tokkooni lafa juntaa balleessanitti immoo juntaan sheexana biraa ta'ee kan dhufee nu gargaaru hin jiru hariiroo nuti waliin qabnullee takkallee hin jiru jechuudha. Gargaarsi keenya uummata Oromoo jettan uummati Oromoo itti dhiyeennaa nyaataan isan gargaaruu danda'a waan tokko isan gargaaruu danda'a garuu akkuma Facebook irra yeroo baay'ee arginutti waraanisiif jaalaa sanyiin bobbaastan jiddu galeessan kee akka baay'inaan coccoo meeshaalee gugurdoo hidhatee mul'ata. Diishqaa meeshaa akka matariyyees gugurdaa waan hedduu qabatanii coccootan agarra. Meeshaa akkasii eessa argattanii ajaja waraana kan? Harkuma diinaa jira, dugduma diinaa jira, isaanuma irraa hiikanneeti. Meeshaalee gurguddaa hundayyuu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana keessa socho'u waraanuma mootummaa kana kan biltiginnaa ofiin jedhan kana isaanuma irraa hiikkate ittiin lolaa jira. Bakka kaanittis immoo uummanni Oromoo ilma nutti dhaa jechuudha. Kanaafi kanani exposure keenya uummata Oromooti jedhee jechuudha. Komishinari poolisii Oromiyaa Abbaraarsa Mardaasaa Irdee biyyoo dubbatu garee tan qulqulleessu dubbatan baay'ee sammiidhuu dubbatam. Dhiyoo tanam ibsa kalee malee guyyaa dheengadda baheenii ag waraan isanirra jalqabani loltoot 2,600 isanirra fixu dubbatan loltoot baay'ee dhabdanii. Kuni waan haaraa miti kaleessallee waanuma jechaa turani waraana bilisummaa Oromoo hagana qabne hagana ajjeefne hagana akkas goone kun aadannoodhuma kijibaa mootummaan haasa'u malee waraana Oromoo isaan 2,000 miti lama yoo ajjeesanii yookaan qabanii harkaa qabanii ragaa qabatamaa hin qabanii jechuudha. Kanaaf ololaa ammoo lola qawweedha hidhannoodha waraana kan deemsifamaa jiru kana keessatti immoo diina kuffistee kufuu waan jiraati. Sun akkasitti ta'e garuu waraanni mootummaan haga kana dhabamsiise kan jedhu hin jiru jechuudha. Injifannoon isaan galmeessan takkallee hin jiru. Waraana isaaniirraa meeshaa hiikkanne hidhannoo irraa hiikkanne waraana isaanii hedduu ka ajjeefnellee ka boojinellee hedduutu jira jechuudha. Kanaaf kisaaraa akkasii irra ga'e kana ittiin walii isaanii sobuu fi of sobuudhaaf uummata kana ittiin sobuudhaaf waan taasisan malee gaagama isaan immoo kan injifannoo isaan nurratti argatan takkallee hin jirtu jechuudha. Waraana waluma galatti waraan isaanii baay'ee jeessu boojii dubbattan mee naannoo Giddu-Galeessaa kasan kee coccootan keessatti akka ragaatti raga garan dhiyaat ha qabdan waraana gana jeemme agan qabne meeshaa gana boojiin jettanii ragaana tan marka qabda kanatti himti jira. Egaa akkuma dura siin jedhee har'a callaa osoo hin taane erga zoonii kun hundaa'ee mootummaadhaan lolaa jirra waraana mootummaa yeroo garagaraatti gama social miidiyaan haa ta'u feesbuukiidhaan haa ta'u waan qabatamaatiin waan ibsamaa ture meeshaaleen har'a waraanni keenya hidhatee jiru oomishne yookaan harkaan hojjenne osoo hin taane waraanuma mootummaa irraa hiikkanneeti jechuudha. Kabooji'amellee ni jira jechuudha. Waraanni mootummaa naannoo lixa shawaa keessa naannoo Gildibaratitti kan booji'ame hin jira. Naannoo Cobiitti aanaa Cobii jedhamutti waraanni haga nam 7 ta'u kan booji'ame hin jira. Naannoo Adaa Bargaa keessatti illee kan booji'ame hin jira. Kanaaf akka tokko lamaa miti jechuudha. Bakka lolutti waraanni keenya booji'aa ajjeesaa injifannoo akkasiitiin deemaa jira jechuudha. Mee isa waraani Giddu-Galeessaa hamma shawaa keessa baay'inaan loltan kun taargeettiin bakkitti san dhaqqabdanii dhumirra qabachuu barbaadaneessa. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kana bakka taargeetii bakka akkasii osoo hin taane nuti kan lollu Oromoodhaa fi Oromiyaadhaa fi waraanni diinaas immoo kan inni jiru as duwwaa osoo hin taane akkuma akeekaa fi kaayyoo waraana bilisummaa Oromootti Oromiyaa irraa kaafnee uummata Oromoo saamichaaf cunqursarraa bilisa goonee Oromiyaa walabaa ijaarratuuf malee Finfinnee qabannaa yookaan Amboo qabannaa yookaan bakka biraa qabannaa kan jedhu akeeka akkasii hin jiru. Oromiyaaf lolla waan ta'eef guutummaa Oromiyaa dhuunfannee uummata keenya roorroo jalaa baasuudhaaf. Kanaafuu bobba gootan keessatti Finfinneellee yeroo dhaqqabdanii qabdanii jechuun seentanii beektu waan Finfinnee keessa loltanii beektu waan itti dhiyaattanii beektu. Waraanni keenya har'allee bakka inni hin jirre hin jiru siin jedheera. Egaa qabatamatti bakka akkasii fuula akkasii amma jira yoo siin jechuu baate
naannoo Finfinnee haa ta'u, Finfinneen alas haa ta'u, waraanni zoonii kana keessa socho'u bakka inni hin jirre hin jiru. Lolaan turre loluufis qophii jechuudha. Mee ajaja ittaanaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii Giddu-Galeessaa waraanni bilisummaa Oromoo kun ajajaan lixaa kumsa dirribsaa marroo jedhanii ajajaan kibba goolkidheengee bonayya jedhanii ajajaan Giddu-Galeessaa immoo sifaa jaalsanyifaa ta'uu dubbatam akka waliigalaatti ajajaan keessan eenyu? Egaa akka waliigalaatti waraanni bilisummaa Oromoo kan inni beeku uummanni Oromoo kan beeku sira qabsoo keenyaa miti diinni qabsoo keenyaallee kan beeku hooggansa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo kataan qajeelfama garaagaraa ajaja garaagaraa kan dabarsan jiruu jechuudha. Isaanis akka jaal marroo fa'aa, jaal gollicha dheengee fa'aa, jaal gammachuu abbooyyee fa'aa warra kanaa jechuudha. Yeroo baay'ee deddeebiin mootummaa waliin dhageenye shiftaa isaniin jedhan amal waraanaan qabdan isaniin jedhan isan shiftaa maqaallee baay'ee isatti baasan Shanee isaniin jedhan isan Shanee. Egaa kuni nuti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Shanee kan jedhamu kana hin beeknu nuti kan dhageenye mootummaarraa akkuma ati dhageessu wala dhageenye malee nuti Shanees miti Shanees hin beeknu. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana akeekaa fi kaayyoo tokkoof diinaan lolu waraana Oromoo fi Oromiyaati. Nuti diina waliin wal dhabne malee walii keenya waan irratti wal dhabne hin qabnu wal dhabillee nu gidduu hin jirtu kuni kijibaa jechuudha. Kanaafu diini keessan eenyu jaal jireenya diini keessan kam nu agartan ijjeeftan kasan itti taargeet gootanii attaak gootan eenyu diini keessan ka waligala? Diinni keenya diina Oromoo fi Oromiyaati. Sirnaa jechuudha. Kana jalatti immoo warreen sirna kana utubuudhaan sirna kana uummata keenyarra gadhaabanii Oromoo ajjeesan Oromiyaa saaman diina keenya jechuudha. Warra kana ajjeesaa jirra borullee ajjeesuudhaaf waan duubatti deebinu hin jiru jechuudha. Malee namni dhuunfaa miti diinni waraana bilisummaa Oromoodha. Kanaafu sirnee geettan kaadiree mootummaa yookaan qondaaltoti mootummaa sirnichi waan deeggaraniif diini keessanii jechuudha. Deeggaruu callaa osoo hin taane akeeka waraanni bilisummaa Oromoo qabatee deemu. Qabsoo uummanni Oromoo akka Oromootti akka Oromiyaatti taasisaa jiru warri dura dhaabbatu warri warraaqsa keenya galii akka hin goone qawwee hidhatee waan danda'uun tarsimoo poolisii akkasii baasee qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf deemu hunduu diina keenya warra kana ajjeesu warri duuba deebiin hin jiru jechuudha. Kanaaf qawwee baani. Kanaafu taargeetti warri sana loluu jirtan maal milishaan jira humni adda Oromiyaa jira poolisiin federaalaa makalaakaan jira yookaan raayyaan ittis biyyaa hundi caala kasan taargeet gootanii loltan eenyu? Nuti milishaa ta'u poolisii Oromiyaa ta'u raayyaa ittisa biyyaa ta'u poolisii federaalaa ta'u qaama kamiyyuu haa ta'u sabummaa irratti qiyaafanne osoo hin taane kaayyoo irratti qiyaafanne warra kaayyoo keenya fuuldura dhaabbatu warra nutti dhukaasu Oromootti dhukaasee ajjeesu Oromiyaa saamu saamsisu waliigalatti akeekni keenya kanaa jechuudha malee Oromiyaatti dhukaafnu raayyaatti sabiyyaatti dhukaafnu eegileetti dhukaafnaa miti. Nuti akeekaaf kaayyoo tokko qabna waraanni bilisummaa Oromoo warri akeeka kanaaf faallaa dhaabbatanii hidhatanii hidhachiisanii nutti deeman hunduu diina keenyaa jechuudha warri kun. Mee zoonii ati keechochoot hatin garee waraana keessatti hogganti sun keessa dhiyootanii biddi hawuu dubbatam keessumaa naannoo jibaatifaa bosonii gubachuutti himam gubachuu bosona sunii wal qabsiisee waan gargaraa dubbatama boson sun akka inni itti gubate qaam gubu beektu. Wanni kuni waan dhoksaa miti waan ifaatti gubatee waan uummata naannoo sanarraallee adda baafat waan mootummaan kanaan durallee dubbachaa ofii isaatiifuu dubbachaa ture qondaalonni mootummaa haasawaa turan qurxummii dhabamsiisuudhaaf galaana gogsuu kan jedhu haasaa turanii egaa waraanni bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf bosonni Oromiyaa dhabamuu qaba jedhanii kan waraana mootummaatii jechuudha bosona jibaat kan gube bosona sana gubanii kana booda waraana naannoo sana socho'u keessatti sakattaa goona jedhanii dhukaasa baananii dhukaasa sanarratti haleelamanii naannoo waraana nama 65 ta'u waraanni mootummaa achitti bobba'ee qawweeleen hidhannoon garaagaraa irraa hiikame kana boodas deebanii uummanni akka dhaamsuuf gaafa uummanni naannoo sanaa aga dirreen chinni aga shanan dirmannaa gaafa godhu uummata dhukaasaan bittimsanii jechuudha. Kanaafuu kana kan raawwate waraana mootummaati. Ajaja mootummaatiin gubate jechuudha. Akkuma kanaan dura bosona baalee guban jibaas callaa osoo hin taane dirreen chinniittis gubaa turanii gara naannoo tulluu cuqqaalaallee gubaa turanii biraa
keessaa akkuma waliin dhageenyu Harargee keessatti illee gubachaa jira. Bakkeewwan garaagaraatti gubachaa jira. Bosonni waraana bilisummaa Oromoo hayyoomiyyuu gubatee baduu hin dandeenye osoo rasaasaan gubatu osoo ibiddaan gubatu bobaasaa jalatti kan nu jireesse uummata Oromoo bal'aadha jechuudha. Kanaaf bosonni keenya bosona uumamaa mootummaan gube keessaa nu balleessus miti uummanni Oromoo haga jirutti nutilleen jiraannaa jechuudha. Mee habira wanni saniin jedhan uummata sossodaachiftanii nyaatallee waan gargaraallee irra fudhattan malee uummati Oromoo isan jibbee jiraadha. Isan shifta ta'uu beekee jira. Isan hin jaalatu, isan hin fudhatu jedhee mootummaan dubbata. Shifta Shanee balleessin jedhanii yeroo baay'ee dullaallee qabatee nanuulee qabatee isan barbaade deeman jedhanii mootummaa yoo maxxansin agar. Uummati isan barbaade san lola jira. Kun guyyoo irra jireessa uummatuma naannoo nuti keessa sochoonu meeshaalee naannoo lixa shaggar kana keessa fudhattee yoo gaafatte waan ragaa irraa qulqulleeffatu. Nuti lafa qonnee yookaan waan nibii dalagnee daldallee miti kan jiraannu dura akkasiin jedhe qabsoo irratti hirkannoo uummata keenya irratti hirkannee kan jiraannu. Kanaaf kan nu obaasu nu laatu dawoo golgaa nuu ta'u uummata keenya. Uummata akkattiin duunuuf kan ammoo uummata hiraarsinuu miti jechuudha. Nuti warra lafee keenya cabsee dhiiga keenya dhangalaase uummata kanaaf qabsoo taasisu malee warra uummata keenya doorsisuu miti. Uummanni Oromoo naannoo kana jiru maqaa isin waraana bilisummaa Oromoo laatu hin obaaftu odeessa kennitu jedhee kamana irratti gufu ka ajjeesu kan hidhu mootummaadha malee uummata keenya irratti waan akkasii waraanni bilisummaa Oromoo gaggeesse gonkayyuu hin jiru kun olola kijibaa jechuudha. Kan du'a caalu hundeessaatiin walitti qabateellee maqaa keessan kaasan Shanee TPLF waliin taatanii ijjeeftanii jedhan miidiyaa keenyallee akkuma isanii wal qabaannee irratti san gargaarree dubbatama. Du'a caalu hundeessaa keessa harka qabdanii. Dhugumatti dhugaa dubbachuuf yoo ta'e Hacaaluu waraanni bilisummaa Oromoo akka waraana bilisummaa Oromootti yoo naasa'e qarooyya keenyaati. Weellisaa qofa otoo hin taane hayyuudha. Qabsaa mirga dhala namaati. Hacaaluu hundeessaa kaleellee akkatti beeknaa har'allee akkumatti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo dhimmatti Hacaaluu ajjeesu hin qabu. Hacaaluun Oromoodhaaf nama addaati. Kanaaf itti yaadanii bu'aa siyaasaatiif jabaa kana kan galaafate mootummaa amma aangoo irra jiru mataa isaati malee waraanni bilisummaa Oromoo ijasaa qaroosaa ni tikfata malee waan ajjeesuuf hin qabu. Dhimma biraallee irraa hin qabu. Akkuma eebbisaa addunyaafaa Usmaayyoo Musaafaa daadhii galaanfaa galaafatan sana Hacaaluu irraa nyaate mootummaa malee waraanni bilisummaa Oromoo Hacaaluu hundeessaa mufiyyuu irraa qabu jechuudha. Mootummaan amma filannoo jiraayedha. Karaa nagaatiin galaa qabsaa jedhanii sayyaamanii yaamiksuun diddanii qawwee filattanii jedhan. Isa nam qawwum callaan nu baasettanii yaadammoo karaan biraa akka hin jirre waan abdii dhabdaniif sunuma cichuu jirtan. Dagaa waraanni bilisummaa Oromoo kaleessas ajaja mootummaan bahiidhaan hin baane har'as immoo ajaja mootummaa yookaan immoo akka fedhii mootummaatti galii hin galu qabsoo nuti taasifnu qabsoo hidhannoo duwwaa miti. Tarsimoo qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo abaa'oon geggeessu kan hidhannoo jira, kan siyaasaa jira, kan dippiloomaasii jira, kan dinagdee jira, kan warraaqsaa jira. Har'aa miti waraanni bilisummaa Oromoo bara jaarkana irraa kaasee abaa'oon karaa nagaadhaan rakkoo mootummaa fi uummata Oromoo gidduu jiru akka furamu yaalii yeroo garaa garaatti gochaa ture. Hagarraatti dhaamne baruma dhiyoo waggaa lamaan sadan darban kanallee yaaliin akkasii ture. Yaalii akkasii keessatti qaamni sadaffaa walaba ta'e gama lamaaniif hin loogne seenee diigan karaa nagaa naa obba'u jedhamee itti deemamaa ture. Mootummaan waraana abbootii gadaa jedhanii koree teknikaa jedhanii mootummaa warra ofumasaa ijaareen afaan faajjifamanii galanii kana booda kan ajjeefaman kan summii nyaachifaman kan mana adda garaa rakkootti jiran bakka garaa garaatti waan akkasii mudate malee karaa nagaa mootummaan sanatti amanee fudhatee yoo jedhe waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa balballi isaa cufame takkallee hin jiru. Haa ta'uutii garuu waraanni bilisummaa Oromoo irra nagaa jibbee osoo hin taane nuti warra nagaa jaalatu nagaa dhabnaan qawwee baanne. Uummanni keenya nullee nagaa dhabnaan qawwee baanne malee qawwee filannee miti. Filannoon ammas beekaa jiru immoo filannoo nu laallatu miti. Filannoon nuti filannee impaayera kana keessatti impaayera qawween ijaaramte falli jiru qawwee qofaa jechuudha. Yoo mootummaan nagaatti amane waraanni bilisummaa kaleessayyuu waraana nagaatti amanu nagaa jaalatu nagaadhaaf du'aa jiru malee
waraana nagaa jibbee miti jiru. Kanaaf wanni filannoo nuti filanne guyyoo qawwee. Waraanni bilisummaa Oromoo ka jiddu galees kibbaaf lix bakka gargara socho'u waliyyuu qubiin qabu jedhan kun agam dhugaa agam qubal qabdu. Egaa nuti kuma dura siin jedhe adilligaa fi karaa nagaa irratti hooggansa waloo qabna. Hoogganoonni keenya tokko jechuudha. Akeekaa fi kaayyoo kaleessa abaawoon qabatee deemu waraanni bilisummaa Oromoo akka waraanaatti sana milkeessuudhaaf kan deemu. Kana keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo kibba isaa jiraatu inni lixaas, inni giddugalaas, inni kaabaas, inni baas hundumtuu akeeka tokkicha qabna jechuudha. Eegii dhiyoo tana namoota hedduun isatti dabalamuu dubbatam. Loltooti keessanillee baay'ee ta'uu dubbatam. Loltoota waraana baay'ee qabdu. Egaa har'a waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessatti waan xiqqaa osoo hin taane waraana guddaadha. Bakka hundatti Oromiyaa keessatti har'a qawwee waraana bilisummaa Oromoo sagaleen Oromiyaa keessatti bakki hin dhaga'amne hin jiru. Egaa waraanni akka ani kasitti haa ta'uu danda'u akka waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa naannoo lixa shaggar kanaatti waraana guddaa ga'umsa guddaarra jiru, haamilee guddaan lolaa jiru, uummata Oromoo of cina hiriirsee uummanni Oromoos itti amanee abbaan qabsoo kana ana jedhee yeroo itti lolaa jiru kana keessatti waraana lakkoofsaanis dandeettiidhaanis waraana haala gaariirra jiru malee waraana akka salphaatti tuffatamee akka laayyootti akka mootummaa ibsanirra hin jirru. Kan ammoo waan oduun osoo hin taane qabatamatti waan ijaa mul'ataa jiru kun. Kabiraa kumsa dirribsaa yookaan jaalmarroo wal qabate oloola ture dhiyootan miidiyaalee gargara ba'ee gubbaa dubbatullee warri mootummaa deeggara marroon hin jiru jeefamee jira sagalee isa fakkeessanii gadhiisan malee marroon hin jiru jedhanii dubbatan. Marroon kun wal qabda argite beekta lubbuun jiraachuu isaa ragaa ba'uu dandeetta. Egaa asirratti jaalmarroon du'eeraa dabballoonni mootummaa tokko tokko sadarkaa toora miidiyaa isaanii irratti du'eera hin jiru kan jedhantu jira. Nuti kaleessa yeroo isaan marroon du'e jedhanii ajaja qajeelfama kanirraa fudhannee hojiitti jiru jaalmarroodha. Ammallee jaalmarrootu waraana bilisummaa Oromoo ajaja olaanaa yookaan immoo ajaja waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa ta'e kan qajeelfama kennaa jiru. Qunnamtiin keenya deelii gargarin cinni isarraa fudhannu jaalmarroon ni jira jechuudha. Kanaaf jaalmarroo ajaja waraana bilisummaa Oromoo osoo hin taane jaalmarroo kan nuti hin beekne ka ajjeesan yoo jiraate malee ajaji waliigala waraana bilisummaa Oromoo ni jira jechuudha. Kanaafi yeroo jaalmarroo ajjeefne sanaa waraanuma isaanii gidduutti olola uumanii milishaan na tajjeese jedha, poolisiin Oromiyaa na tajjeese jedha, raayyaan ittisa biyyaa na tajjeese jedha. Olola kijibaa akkasiidhaan isaanumtuu injifannoo agartee qilleensa waan qabamuu hin dandeenye tokko wal saamaa turanii yeroo miidiyaa Aljaziiraa irratti gaafii deebii godhullee qindaa'aadha jedhanii akka waan agartee Aljaziiraanuu miidiyaa bilisummaa Oromoo ta'ee tokkotti akkasitti haasaa turan. Egaa gabaabumatti jaalmarroon kaleessa yeroo isaan ajjeefne illee hin duune hin jira har'allee jaalmarroon hin jira jechuudha. Kabiraa waraanni keessan amma akka waliigalaatti yeroo baay'ee namoota qabu dubbatan loltu mootummaa boojii dubbatan loltu mootummaallee keessa namni santi dabalamuullee gizee dubbatan hin qabdan loltoota mootummaa keessa warri santi dabalame san waliin loluu jirjira yookaan qabdanii kagadhiiftan isan bir jiru tokko lamnuu dha'uu dandeetta. Waraanni mootummaa nuti dabalamee nu bira jiru hin jira kan karaa nagaa ufee waraana bilisummaa Oromootti harka laatellee hin jira. Nu bira jiru maqaa isaanii ta'uudhaan barbaadu warra gadhiifne keessaa lola aanaa joogii naannoo Diggoo jedhamutti ta'een akka fakkeenyaatti namoota 7 qabaman keessaa poolisiidha. Poolisii Oromiyaati. Ilmaan keenya guddifannaa yaanneen dhufne dirqamaan nu fidan jedhanii harka kennatanii warra kana deebifnee uummata keessa jiru waan uummanni beeku warreen immoo raayyaa ittisa biyyaa keessas humna addaa Oromiyaa keessas kan jiran jiru warra kana maqaa dha'uun barbaadu guyyaa warra nu bira jira. Face to face fuuldura yoo wal loltaniin in injifannettanii yaaddanii dhokatanii qofa loltan fuuldura yoo waraan isanirra banan conventional war. Akka injifannu itti amannee lolaa jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo haqaa qabaa, uummata bal'aa Oromiyaa qabaa. Kana haga qabnutti akka injifame waa takka shakkii irraa hin qabnu. Wanni mootummaan nu injifatu takka illee hin jirtu. Kana gaafuma fulaan baane yoo dubbanne irra darba.
ayyadhum irratti akka waligalaatti lubbuu namoota kabakke dubbadduuf shaneedhanii nam dhuunfaa kaduulleen shaneedhanii mootummaan gida cuf qubisanti qaba nam ijjeeftanii nam nagaa fixxan jedhanii gaafii san rakkaat kanaaf maal jettan uummata oromootiin egaa mootummaan kan himachaa jiru shaneedhaa jedha isa kanaaf shaneen deebii yoo kenne bareeda jechuudha nuti akka waraana bilisummaa oromootti waan hin jedhu kan lolaa jirru ka qabsoo gochaa jirru uummata oromootii fi saboota cunqurfamoo impaayera kana keessatti hireen akka oromoo harkaa isaan qabduuf kana gadeetti immoo uummata nagaan ajjeefnellee hin beeknu himannaa mootummaan shanee ajjeese jedhu immoo isa kana atillee warra shaneedhaa bilbiltee shaneerraa deebii argachuu dandeessa yoo ta'een alatti waan bakka shanee bu'ee deebii kennu takka hin jiru garuu waraanni bilisummaa oromoo uummata nagaa hin ajjeesu hin ajjeefnellee jechuudha. Dhuma irratti yoo uummata oromoo isa waliin ta'e qabsoo tana agiyoomitti fiixaan baafnettanii qabsaa'uu jirtu agiyoomitti uummata oromoo rakkoonni kee jirkan keessa baafnettanii karoor qabdan. Uummanni oromoo yoon waliin hiriire akkuma kanaan dura addatti immoo yeroon ammaa kun akka oromootti yeroo wal taanee yeroo waraana bilisummaa oromoo itti jabeessan malee falli hin jirre ta'uu uummanni oromoo bareechee beekee waraana bilisummaa oromoo cinaa hiriiruu qaba haa ta'uuti garuu akka yoomii yookaan immoo yoom rakkoo kana yookaan roorroo kana obbaafachuu dandeenya akkamitti laaftu isa jedhuufi egaa guyyoo beellama mana murtii miti gaafa akkasii bilisoomnaa kan jedhu hin qabnu garuu akka bilisoomnoo shakkii hin qabnu jechuu. Ayyee ittaanaa ajaja waraan bilisummaa oromoo kazooni Giddu-Galeessaa ab jireenya gaafiif deebii naa kenniteef ulfaadhi galatoom yoo hoomiin isan irra kaatan maanachillee fakkanum siibil billaa dhumirra waan jettoo qabaat carrasii kenne fida. Atillee gaafii deebii kanaa fi carraa kennuu fi ulfaatu jecha dhumarratti akka waraana bilisummaa oromoo zoonii kanaatti waan hin jedhu har'a oromiyaa keessatti uummata oromoo irratti hidhaan hayyoota oromoo irraa kaasee qeerroo oromoo akka uummata oromootti ajjeechaan hidhaan saamichi dararaan mirga dhala namaaf dimokiraasii gaggeeffamaa jira har'a mootummaan poolisii oromiyaa humna addaa naannoo amaaraa waraana eertiraarraa huccuu itti jijjiiruudhaan bakkeewwan garaagaraatti waan qabatamatti ijaanis argaa jirru waan ijjeefamanii ragaaleen isaanirraa argamanillee uummata oromoo oromiyaa irratti qiyaafatee duula deemaa jiru kana waraana bilisummaa oromoo gaachana isaa waliin ta'uudhaan diina waloo keenya oromiyaa irraa kaafnee oromiyaa walabaa yeroon itti ijaaru amma waan ta'eef uummanni oromoo bakkeewwan garaagaraa haalawwan garaagaraa keessa jirtan kabiyya ambaa kabiyya keessaa waan dandeessaniin waraana bilisummaa oromoo jabeessaa waraana bilisummaa oromoo bira dhaabbadhaa jechuun barbaada. Ayyee ajaja waraan bilisummaa oromoo kazoonii Giddu-Galeessaa jaal jireenya gaafisi gaafa waan natti himteef ulfaadhu galatoom. Ayyee guyyoo fayyaa ta'edillee. Jaalattoota daawwattoota keenya gaafiif deebiin ittaanaa ajajaa waraan bilisummaa oromoo zoonii Giddu-Galeessaa abba jireenya rabbirraa waliin goon kan fakkaatu ture gaafileen rakkoon akkana kun dhimmi akkana kun wal falmisiisuun gizee ta'utti yeroo ta'utti gam mootummaallee gam qaama mootummaa mormuulee irraa qaamolee gargara dhiyeessine yaada madaalawaa ta'e akka miidiyaa dhiyeessuuf yaalii gurguddoo godha turre gam mootummaallee irraa asirratti akka deebii kennaniif yaalii gurguddoo goone qaamolee mootummaa tokko tokko kan mijanneef yookaan yeroof dubbachuu dandeen immoo fuulduraaf nu waliin haasa'uuf karoor qabatanii jiru kataatuuti ammoo kan miidiyaa kee waliin haasa'u hin barbaanne akka hin barbaannutti manillee hin jiru nu immoo akka waligalaatti miidiyaa waan taateef yaada kamiifiyyuu baalaans godhuuf yookaan yaada madaalawaa qabannee dhiyaachuuf ajajoota waraan bilisummaa oromoo akkasumas qaamolee mootummaa garee mormitoota hamu walqixxee jaarra kennineef dhiyeessuuf sagantoota keenya qophiilee keenya qopheessuuf jirra bal'inaan hojjechuuf jirra gareen hundinuu yaada keessan karaa oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin dhiyaatanii akka ibsatan waamichisanii dhiyeessaa waan nu daawwattaniif galata qabdu ani guyyoo waaroo abba jirmaatii ulfaadha.